wantoota 12 kana yoo hin raawwanne ta'e soomiin keenya fudhatama hin argatu jechuudha. Erga soomne erga Waaqayyotti amannee amantaan keenya fuula Waaqayyotti fudhatama akka nu argatu mootummaa Waaqayyoo akka galluuf wantoota kana 12 ni raawwanna taanaan dhugumatti mootummaa Waaqayyoo kan keenyadha jechuudha. Isaanis maalinni tokko wanja Waaqayyoon gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhumaatti nu gaafatu raawwachuudha. Isaanis maalinni yoo jenne guutummaa isaa wangeelaa Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 35 irraa yoo kaatanii dubbistan ni argattu jechuudha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen tawaahidoo hordoftoonni saayinaalee dhangaa lubbuun dhumti keessan akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u ni nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana mata duree kana keessatti kan waliin ilaallu wantoota 12 kana yoo hin raawwanne ta'e soomiin keenya fudhatama hin argatu jechuudha. Erga soomne erga Waaqayyotti amannee amantaan keenya fuula Waaqayyotti fudhatama akka nu argatu mootummaa Waaqayyoo akka galluuf wantoota kana 12 ni raawwanna taanaan dhugumatti mootummaa Waaqayyoo kan keenyadha jechuudha. Isaanis maalinni tokkoffaa kadhannaadha jechuudha. Dirqama kiristaanni tokko kadhachuu qaba. Gaafa kadhannu immoo akka fedha Waaqayyootti akka jaalala Waaqayyootti kadhachuu qabna. Gadi jedhummaadhaan kadhachuu qabna. Cubburraa bilisa ta'uudhaan qulqullaa'uudhaan kadhachuu qabna. Yaada keenya qajeeladhaan kadhachuu qabna jechuudha. Gaggabaabseen isinii qaba. Lammaffaan immoo soomiidha jechuudha. Ammayyuu garaa keessan guutuudhaan gadduudhaan soomuudhaan gara kootti deebi'aa anis gara keessanitti nan deebi'a jedhee macaafa Yu'eel raajii boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti akka dubbate gadduudhaan boo'ichaan soomiidhaan kadhannaadhaan gara Waaqayyootti deebi'uu qabna jechuudha. Lama. Sadaffaan immoo sagada jechuudha. Kadhannaan keenyaa fi soomiin keenya fudhatama kan inni argachuu danda'u yoo kan sagannu ta'e Waaqayyoodhaaf sagaduun dirqama nurra jiraata. Diiyaabiloos diinni keenya hin sagadu. Ani Waaqayyoodhaaf hin bitamu jedhee samii irraatii raayyaa ergamootaa wajjin walitti bu'ee haxxummaadhaan gara biyya lafaatti gad darbatamee har'a Addaamii fi ijoollee isaa hunduma rakkisaa kan jiru sababa Waaqayyoodhaaf hin jilbeeffadhu sagadu jedheef. Nuti immoo yoo kan sagannu ta'e diina keenya salphaatti injifachuu ni dandeenya jechuudha. Inni arfaffaan immoo gaabbii galuu qabu. Ni kadhanna ni saganna ni soomna taanaan gaabbii galuun keenya dirqamadha jechuudha. Gaabbiin madaa lubbuu keenyaa kan ittiin fayyisnu, cubburraa kan ittiin qulqulloofnu, gara Waaqayyootti kan ittiin dhiyaannu waan ta'eef namni kamuu wantoota silaan makaasne kana ni hirmaata taanaan gaabbiidhaan gabbifachuutu jira. Inni shanaffaan fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuu qabna. Kadhannaa ni gaggeessinaa, ni sagannaa, ni soomnaa, gaabbii galleerraa fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhanna. Foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa qaba. Ani isa wajjin hin jira, inni sana faana jiraata. Jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 6:54 irratti akka dubbate Waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf Waaqayyos akka nu wajjin jiraatuuf fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuun nurra jiraata jechuudha. Inni ja'affaan immoo namni kamuu cuuphamuu qabaata jechuudha. Tokko guyyaa 40 guyyaa 80ffaatti ni cuuphamna. Kan hin cuuphamne immoo amantii kanatti kan dhufe kamiyyuu guyyaa keessas haa ta'u amantaa kanatti kan dhufe kamiyyuu cuuphamuutu irra jiraata jechuudha. Kan biraan immoo qabxiiwwan 6 Waaqayyoon gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhumaatti nu gaafatu raawwachuudha. Isaanis maalinni yoo jenne guutummaa isaa wangeelaa Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 35 irraa yoo kaatanii dubbistan ni argattu jechuudha. Jalqaba irratti hojii gaarummaa akka hojjechuu qabnudha. Amantaan hojii gaarummaa hin qabne du'aadha waan ta'eef. Isaanis maalinni yoo jenne tokkoffaa beela'een ture na nyaachistanii kan jedhu nu gaafatan. Lammaffaan immoo dheebodheen ture na obaaftanii kan jedhu. Sadaffaan immoo quullaa koon ture natti uffistanii kan jedhu. Arfaffaan immoo baqadheen ture gara mana keessanitti na simattaniittu kan jedhudha. Shanaffaan immoo dhukkubsadheen ture na gaafattaniittu kan jedhu. Ja'affaan immoo hidhameen ture na gaafattaniittu kan jedhudha. Warreen qulqulloo ta'an kana waan raawwattaniif koottaa biyyi lafaa kun osoo hin uumamin dursa kan isinii qophoofte mootummaa abbaa kiyyaatti galaa isaaniin jedhee mootummaa isaatti isaan galchaa'edha. Nutis egaa mootummaa isaatti galuudhaaf kanneen kana hunda raawwachuutu nurra jiraata jechuudha. Warreen kana raawwanneen immoo dhuguma nan isiniin jedhaati ani isin hin beeku narraa deemaan isaaniin jedha. Wantoota amma kaasne kana
beela'een turee nan nyaachisne, dheebodheen turee nan obaafne, qullaa koon turee natti nuffisne, hidhameen turee nan gaafanne, dhukkubsadheen turee nan gaafanne, mormaa ta'eeti nan baqadhe ture, mana keessanitti na simanne waan ta'eef iyyuu narraa deemaan isiniin jedha. Yoom dhoobachuu kee, beela'uu kee kana hundayyuu arginee siif raawwachuu dinne jedhanii cubbamoonni ennaa gaafatan warreen xixinnayyoo kana keessaa kan warra isin bira jiraniif hin raawwanne anaaf akkamitti raawwattu? Isaaniif raawwattanitu tanan anaaf raawwachuu keessanii isaaniin jedhee ofirraa isaan ari'aa jira. Kanaafiyyuu fuula Waaqayyoo fuulduraa akka hin ari'amneef, mootummaa Waaqayyoo keessaa akka hin baaneef maal gochuu qabna? Hojii gaarummaa raawwachuu qabna jechuudha. Keessattuyyuu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 19 lakkoofsa 17 irratti akkana jedhamee barreeffamee jira jechuudha. Innis maalinni namni hiyyeessaaf kennu akka waan Waaqayyoodhaaf liqeessuti. Waaqayyos gatii isaanii kaffalaati jedha. Isinis egaa kana bu'uureffachuudhaan yeroo hedduutti koottaa hojii gaarummaa hojjannaa, hiyyeessota gargaarraa, mana kiristaanaa ijaarraa gaafa jennee isinitti dubbannu dubbiin kun isinii galee, jechi kun isinii galee hubattanii hanga hammaatti raawwachaa kan jirtan hedduun keessan ni jirtu jechuudha. Waamicha gaafa isinii taasisu koottaa hojii gaarummaa hojjannaa jennee gaafa waamicha isinii taasisu waamicha kana hordoftanii dhageessanii ayyaanota adda addaa sababeeffachuudhaan dhuunfaanis ta'e waldaadhaan hojiilee gaarummaa adda addaa hojjechaa kan jirtan hedduun keessan ni jirtu jechuudha. Waaqayyoon gatii lubbuu isiniif haa taasisu. Ammas egaa hojiin gaarummaa jalqabame asumatti dhaabbata otoo hin taane itti fufaa jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti hojiilee gaarummaa hojjechaa turtanne xiqqoo irraa isin haa yaadachiisu. Kana qaba. Sitiin dhukkuba daa'imti kiyya ayyaana waggaa ijoolleen wayyaa hodhisiifattee caammaa bitatti luka duwwaa deema mucaan koo waan itti kaawwisuu dhabee kanumaaf tun rakkisee amma hojjechuun dadhabee kulaaleetiitu na dhukkuba kan sirumallee hojjechuun dadhabee ollaa kiyya muluu nunaa masakkara bannaati jiruun kiyya gaafi meeqa deengaddafaa maabiraatii qabachuun ga'e ofitti aaree ta'u. Isiniifillee ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Namoonni rakkatan hedduu isaaniitu jiru. Isinis yookiin rakkoo adda addaa keessa darbitaniittu ijoolleen abbaa fi haadha malee guddattanii Waaqayyoon immoo iddoo guddaarra isin kaa'ee jirtu. Har'a immoo iddoo guddaa innaa jirtanitti warra iddoo kaleessaa isin jirtan sana jiran yaadachuun dirqama. Abbaa fi haadha malee kan guddattan, mana namaatti kan guddattan, rakkoo adda addaa argitanii kan dabarsitan, rakkoon ammam akka nama dhiphisu hubachuun isinitti hin ulfaatu jechuudha. Haadha keenya kana akkuma argitan egaa viidiyoo irratti yeroo darbe jechuudha ayyaana bara haaraa irratti jechuudha. Karaarra osoo hin deemin ayyaana waan ittiin oole dhabeera jedhanii yennaa bu'aan arge gargaarsa kana innaa taasisnu boo'icha guddaa bo'an. Kana nan argadha jedhee yaadne jedhaniiru. Kun waan guddaadha isaaniif. Nutti salphaa fakkaachuu danda'a. Kana dhabanii mana isaaniitti kan dhiphatan hedduu isaaniitu. Kadhachuudhaaf saalfatanii mana keessa kan jiran hedduu isaaniitu. Harkii fi lukti isaanii hidhamee rakkatanii manaa bahuu dadhabanii mana keessa kan jiran hedduu isaaniitu. Aadaa isaan kana gargaaruun nurra hin jiraa ture. Ayyaana bara haaraa irrattis yaada isinii kaasee fi ergaan isinii dabarsee fudhattanii kan hirmaattanii haala bareedaa kanaatiin ayyaana akka isaan dabarsaniif namoota hedduu gargaarre. Ammoo ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti namoonni rakkatanii dhiphatanii mana hoolan hedduutu. Alatti illee bahanii waan bataskaana namoonni argatan kunneen argachuu kan hin dandeenye socho'uu deemuu kan hin dandeenye jechuudha. Isaan kana waliin ayyaana yoo dabarsinu gammachuun isaanii gammachuu keenya waan ta'eef waan harkaa qabnu isaaniif hirmaachuudhaan ta'u qaba. Kanaafuu isin yaadachiisuudhaaf malee isinis itti beektu. Kanaan dura akkuma raawwachaa turtan ammas raawwachuudhaan namoota dhiphatanii fi rakkatanii mana keessa jiran ayyaana kana akka isaan dabarsanii fi waliitiin haa gargaaru. Osoo ayyaana bara haaraa kanarratti qallee isaan gaayyuu qallee isaaniif kan nyaachisnu ta'e gammachuu guyyaa tokkooti. Sana akka hin taaneef immoo hamma danda'ametti
aguma torbee tokkotti illee ayyaana bifa ho'aadhaan akkuma olloonni isaanii kabajan akka kabajaniif ayyaana kanaaf nama tokkoof lukkuu tokko zayitii abbaa sadii duqeetii kiiloo 5 shunkurtii kiiloo 4 binnee yoo isaanii kennine aga torbee tokko gammachuudhaan dabarsuu danda'u. Kanaafuu ani nama tokko nan gargaaraa yookiin zayitii isaa ta'u yookiin shunkurtii isaa ta'u duqeetii illee haa ta'u nama tokko nan gargaara kan jettan yoo ta'e akkaawuntii kanarratti hirmaachuudhaan nuti immoo hojii hojjetamee fi raawwii raawwatamee raawwannee kan isin beeksisnu ta'a jechuudha. Kanaafuu waaqayyoon hunda keessan isin haa gargaaru. Kana raawwachuudhaaniin eebba argachuu dandeenya. Namni hiyyeessa gargaaru akka nama waaqayyoodhaaf liqeesseeti. Waaqayyos gatii isaanii kennaaf jedha waan ta'eef warreen hirmaattanii fi ammas gara fuulduraatti hirmaachuudhaaf jirtan waaqayyoon gatii lubbuu isiniif haa taasisu. Waaqayyoon isin haa eebbisu. Ayyaanni kun ayyaana gaarii, ayyaana eebbaa, jaalalaa kan itti wal gargaarree itti eebbifamu Sillaaseen uumaan keenya hunda keenyaaf nuuf haa taasisu. Qophii kan firaadhaan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Hospitaala እግዚአብሔር